Okey, obboleessi keenya wal dhaga'uu hin dandeenye. Wal dhaga'uu hin dandeenye. Wal dhaga'uu hin dandeenye. Hayyee Oro Digital qophii ajaa'ibaa jirta. As baafattee beektee nu lakkatu waa'ee dijitaalaa. Namni dijitaala irratti akkaan dinqisiifadhu keessaa tokko obboleessi keenya. Kana waan ajaa'ibaa dalagu jira. Waa'ee dijitaalaa xiqqisho. Laala hogguuniif namni tokko gumaacha walii haa buusuu jenne namuu dandeettii qaba hanga rabbi kanneefitti. Tanaafuu inninis dandeettii rabbi kanneef kara dijitaalaa kana. Halkanii guyyaa kompiitarra jira namni kun. Tanaafuu orootti fufi. Dirqiin as na baafte maashaallah. Amma dhagaamni akka ajaa'ibaa dhiifama barreeffu zuum tokko keessaan ture kiraayin cufee hin bee soosaalleen hin ga'ini dijitaal maarkennii hanqa'inan dalagu yoon adda baase ani sooshaal miidiyaa maarketingiidhaa fi moobaayil maarketingiin dalaga yookaan iimeil maarketing. Sooshaal miidiyaa maarketing yookaan content creating fakkeenya ammaati digital marketer dalaydaati sama digital marketer ati ma content creator nama jechuun video uume tiktok irra gadhiisu takka kunis digital marketer jaa lamada way tokkoon waliif obsinee inni har'a guyyaan guyyaa gumaachaati. Gumaacha ati kennisuus guddaa waan ta'eef si obsuun keenya dirqama. Hanga ati silkii wal qixxeeffattutti nama tokkoofiin kan na dhiifama. Aduu sabaa. Hanga Oroon sirraa'ee dhufutti aduu sabaa hiree ajaa'iba harkatte. Aduu sabaa. Okay. Go ahead. Oro said. Oro Digital seni obboleessa kiyya seni. Dhiifama ban nama wayii tokko bilbilaan akka malee na daraare. Galatooma. Okay, Oro dhaabbadhu. Ni dhaga'ama sirrii dhaga'ama. Go itti fufigaa hogguu seentan beektee qophaa'aa seenaa hogguu maayikiin isinii baname yaada keessan tata godhaa bahaa. Aduu ni dhaga'ama go ahead. Aduu seeni garuu wanni kee hedduu diimaadha. Connectionin kee bakki jirtu hedduu mul'achaa hin jiru. Neetworkii kiyya tokko qabaa fakkaata. Amma seentii oofi dhammadhu bahe. Walii obsuunis dirqamarraa hijeeti obboleeyyan kiyya. Hamdii haa galatoomi. Kanaaf hayyee. Okay, deebii ishee. Isaatu bar sagaleen hedduu isinii dhagahamu jiru natti hin fakkaatu. Deebii isheen yoo nu dhagayaa jira. Ani kanan jedhu har'as namni nama hin galateeffanne rabbiin galateeffanne. Dhugaadha. Namni galata namaa hin beekne galata rabbii hin beeku. Aduu dhiifama guddaa wajjin deebiteen nu seenta. Hanga neetworkiin asirraa carraa soofumarii kanneef dhiifama wajjin ibsa. Oro Digital seeni. Inni nama waa sagal bakka takka gaggeessu reefuun isinii hime. Harka kanaan bilbila harka kanaan. Tufee ammee dhagahamaa sagaleen. Dhagahama oof. Akkasi digital marketing gosa hedduu jira. Ani nama digital currency dalagu. Digital currency waan akka cryptocurrency yookaan mobile marketing illee ni dalaga yookaan digital meeshota fakkeenyaaf akka Amazon yookaan Alibaba teeknoloot waliin dalaga digital kunis. Digital yoo jenne jecha jabaa tokko fakkaata ammoo jabaadhaa miti. Amma fakkeenya amma damiinni keenyalleen digital market dalaga. Digital market irraa isa tokko content creator dha. Content
social media irratti video umee dabarsa. Kunilleen digital market. Akkasi ani khaniin muuxannoo itti qabu digital currency 100% isaa fi stock market fi forex trading. Digital market keessa khaniin andalagu exchange keessa andalagu. Waraka Binance, waraka KuCoin ayye. Stock market nama biyya keenya kanaafuu stock market irratti qophaa'uu qabna nuti. Takka stock market keessatti Addis Ababatti akka exchange fakkeenya amma yoo ati nama stock market dalagu taate New York exchange gani jira yeroo New Yorkin market banamu akka biyya tanatti sa'a 3 akka biyya teenyatti waan akka guyyarraa sa'a 4 toora asii kana fakkaata. Itoophiyaan waan akkana kana Addis Ababa dhaabbataa jirti. Stock market ni dirqama dhufaa jira jechuudha Addis Ababatti. Stock market warra maal jedhe dhiifama. Akkamitti akkas bareeda. Inni lamada ammaasiisi Itoophiyaan maayiningii digital currency godhaa jirti. Fakkeenya amma atilleen gartee jirta eebisaa jiran cryptocurrency yookaan warra akka Ethereum fi Bitcoin fi Toncoin maayining godhaa jiran eebisanii jiran. Amma nama hedduu nama digital currency dalagu barbaadaa jiran. Waan kana itti seenuudhaaf tokkoffaa aliif jechuu qabda, baratu qabda. Digital currency kan barat yookaan stock market kan barat khara trading itin show academy khanna jira nama afaan ingiliffaatiin barsiisu yoo search goote XM broker jeni jira XM broker irratti nama data analyze god yookaan market akkaataa analyze akkaataa gartee bittee gurgurtu guyyarraan afaan oromootiin koosilleen dhufaa jira Binance leen ofisa banataa jira akka khalee jarri jalleen ja'utti والكونامنت ترى كينيا تلي بناتو فياني أمو كينيا نجرا بناتو جرا أكاسي ماسي أديس أبابا في دريدا تلي بناتو جراني أكاسي دمينو كوناما نموني كوسي أفان أورمو تيمبر بادن نسقابا ويغلتن أمو ديجيتال كارنسي يو سنتي مارك تلفوني هو خون وان ديتا بول غروف نمو تدو ميساجيس غرو دندا خجيباو نجرو ونكاسي campaigning tak rufte messages go dunjur to kasera dunyati rufte malla kechige as ges jonjur wanima namonne du namayo crypto search go de scam je dufa google ratti malif namoota hedduutu waan kana fayyadame namatti message god namoota message godhe malla kechhay askai ja ama sera Binance ratti asina kunnando mark jechun yon invite si godhe male link yan referral link da yo si godhe male mallaqa khefure banki te tirra Binance yetti nundando banki te TV Binance ke maka username tokko qaba broker tele yo trading go tele share broker tele kas ifama obbolesa kiyya guyyaalleen shukriya galatoomi hubannoo waan tanaa qabaachuu waan guddaa waanuma hunda guutti seentu beekii itti seenu beekuudhaaf ammoo teesseen ta'u itti siixee barattee laaltee muuxannoo argatteet itti seentu. Kanaafuu wanni obboleessi keenya jiru dura barnoota kana argachuu qabna hubannoo argachuu qabna namni waan hubate seenuudhaaf hin sodaatu yoo rakkoon dhuftellee akka itti keessaa ba'us ni barbaada jechuudha. namni dhufee hirriibaa si kaasee ulaa si dhedha'ee kottu akkaawunti sana batadhu hangana gumaacha harkatta hangana gartee tirfii harkatta siin jiru jiru qabxii gaarii kaastee hedduu galatoomi itti fufi. Takkaanin cufu fedha. Lammaffaan maasiisi daminilleen social media marketing advisor yookaan contact creator advisor daminillee qunnamuu dandeessa. TikTok maana akkamii fayyadamu fakkeenyaaf. Amma seera biyyoota gurguddaa dhayite TikTok kana namni kamatti hin banatu wave banata waa takka uume amma fakkeenyaaf personally banata personally accounti sanii waan irratti dalagu sanii banata takkaa'u business accounti banata TikTok account malama qaba business accounti fi personal accounti waan kana adda baastee beekuunuu
yoo digital market kana banatti adda beektu. TikTok makana akkatti subscribe kampaanuma tanaa waliin gootee akkaataatti gartee ad gootee kampaanota meeshuma asirra gurgurtu. Meeshaan sun si bira hin jiru ammoo aaduma godhatu. Fakkeenyaaf live matana irratti akkamitti ko'ina namni live gifti si kannu akkamitti exchange goota. Akkamitti withdraw goota walitti yookaan PayPal fi yookaan Binance walitti hiitee baafatudha jechuudha. Akkasii waan hundi beekumsa feete jechuudha. Zabana digital marketaati. Facebook ta'us ama digital media marketing yoo inni Facebook ni jala jira, email ni jala jira, TikTok jala jira, YouTube jala jira. Hundi jala jira. Isuma kana fayyadamuudhaafuu koosii fudhatuu qabna. Akkanuma ol baanee wal arrabsuu hin qabnu, akkanuma ol baanee wantaane poostiidhaa fi kana kanaan wal dararuu hin qabnu. Akkasii itti nuuf ufsiitu beekaa. Obboleessa kiyya qaalii dhugaa baana. Egaa asirra baanee irratti bu'aa walii buusuu danda'uu qabnaa. Walirraa barachuu qabnaa. Wal qabannee guddachuu qabnaa. Namuu waan beeknu irratti wal gargaaruu qabnaa. Inni amma dijitaalirra hojjeta. Dijitaalirra nu hime. Obboleessa keenya reefuun tana waa'ee seeraan nu hime. Kunoo dhufee tokko waa'ee faashinaa nu himuu danda'a. Tokko dhufee waa'ee keemistirii nutti himuu danda'a. Tokko dhufee waa'ee daldalaa. Tokko dhufee waa'ee manguddoo kabaja abbootii fi haadhotii teenyaa qabnu. Namni hundi gahee mataasaa qaba. Bara kana garuu sa'aatii asirratti ajjeestee maallaqatti baastee daataaf jecha hirriibatti dhabdee yoo bu'aa irraa argachuu baatte siitu dadhabaadhaa beeki. Hogguun akkana jeesin hundi dadhaboo jechuu kiyyaa miti. Waan tana deebi'aa yaaduu danda'a. Maaliifin asirra ta'a? Mana barnoota akkamiin argachuu bakka tana ta'a? Gorsa akkamiin argachuu asirra ta'a? Maaliin gumaachuu asirra ta'a? Reeli yogguu takka takka infotainment jaaniin informationaas dabarsaa walis bashannansiisaa jechuudha. Achi keessatti gin information akkamiin argadha jireenyi beeytee barri jaarraan 21ffaan bara informationaati. Obboleeyyan kiyya waa takka adda beekaa. Wanni takka laalaa odeeffannoo fi informationni waan adda addaati. Namni kun odeeffannoo beeyta jechuun waayyuu beeyta jechuu miti. Qilleensa kanarra jira addunyaan guutuun. Dheengadda filannoon Ameerikaa keessatti pirezidaantii isaanii filuuf gaggeeffamte guddoon harki dhibbarraa gahee leencaa wanni fudhate sooshaal miidiyaa maaneejimentiidha. Barri bara miidiyaati. Warri taphni galeef miidiyaan moo'an. Mucaan Doonaald Tiraamp maal godhe? Morkattuu dimokiraataa Kamaala Haaris akka isiin qilleensarra akka feete hin deemne tiktookiin dalagaa biraa dhiisee nyaataa dhugaatii dhiisee koompitara rakka obboleessa kiyyaa kanatti halkanii guyyaa ta'a. Waan isiin goote san deebisaa biyyaatii wajji poolisii biyyaatii wajji wal qabsiisee addunyaan guutuun akka isaa mijaa'utti haga filannoodhaa gahanii jiran. Nuti hoo maal filachuu jirra? Maal irraa milkaa'uu jirra? Maal irraa dalaguu jirra obboleeyyan kiyya? Asirratti namoonni beekumsa qaban hedduu jira. Warri na caalu, warri akka oroodhaa kun. Kabiraatis ni jirtan. Asbaanii hawaasa keenya haa gargaaru. Waan bu'aa qabdutti namu waan beekumsa qabnu irratti. Achi booda hoo ammaas karaa dur deemnurra deemaa jijjiiramuu hin dandeenyu tanaas beekaa. Karaa baaburaarra deemaa xayyaaraan deemuu hawwuun hin taatu. Dirree xayyaaraa dhaquu qabda xayyaara baruudhaaf. Xayyaaraan balali'uudhaaf dirree xayyaaraa dhaquu qabda. If jijjiiruudhaaf waan haaraa yaalii godhuu danda'uu qabda. Kanaafuu wanni obboleessa keenya kaase waan ajaa'ibaati. Bal'inaan gizee fudhanneeti kaarikulamii xiqqishoo takka qopheessinee irra haasoinaa, irraa wal barsiisnaa, ka bitachuu fedhu, ka gurguruu fedhu. Magaalaan tun magaalaa dhugaati manni kun. Ammas manni kun mana keessanii hedduu galatoomii obboleessa kiyya qaalii. Deebii gaa bakka teetitti ooyiruu teetitti deebii silaa ooyiruun ta'e kompiitara. Sedagayaan jirru galatoomii Oromoo. Sedagayaan jirru mi'uuti irra jiraattu sagaleen ta'e jiru. Amma ni jirta waan dhaammattu qabda. Akkasii uummata kaa jechuu barbaada. Amma filannoo Ameerikaa sii kaase sanirratti amma kalee mana murtii tokkorra waliin jiran. Elon Muskiitu Tiraampi moosisee Twitter fayyadamee X amma Twitter X jijjiirame. Maaliif guyyaa